kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa har'a qophii keenya dirree bashannanaa qophii simbo'aarsuu irraa barattu jennee yaadnu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akkasumallee torbeen kuni torbee ayyaana tsoomii hiikaa hida halfaxiriidha. Gamarrumaanii baga ayyaana hida halfaxirii geessan isiniin jenna. Hordoftoota amantii musliimaa maraadhaanii baga ayyaana kana geessan jenna. Gamanumaan gara qophii har'aaf qabannee isiniif dhiyeessuutti ceenaa. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Tole Olaabarruu. Ishi maqaan koo Gammannee Faqqadaan jedhama. Maqaan koo Tigistii Cammaraan jedhama. Maqaan koo Kiruubeel jedhama. Alamuu Shuraan jedhama. Maqaan koo Ramadaaniin jedhama. Tole ayyaanni Ramadaanaa tsoomii hiikaa bara kanaa marsaa meeqaffaaf gaggeeffamaa jira? Marsaa 1,240. Ayyaanni Ramadaanaa bara kanaa marsaa meeqaaf kabajamaa jira? Marsaa 145. Akkasumatti fakkaata garuu. Akkasumatti fakkaata. 144. Itti fakkaata. 200. Marsaa 1,445. Tole hiikaa bara kanaa marsaa meeqaffaaf gaggeeffamaa? Du'aa hima gochaa bada barre kaa inshallah moo kunoo ilmuu baarikiidhaan rabbi nu ga'ee har'a moo jala bultii ayyaanaa bor immoo siddistoo qabna jenneetu amma kunoo har'a ayyaaneffachaa jirratti fuumafamnee jechuudha. Marsaa meeqaaf gaggeeffama? Gaaffii koo ittaanuudhaani mammaakisadha. Mammaakisa kanaan jalqabaa atitti guuttaa jechuudha. Afaan oduu baree maal ta'a jedha? Ibidda laffataa. Fata kan biraa. Isuma. Ammas mammaaksuma gaaffii biraadhaan jechuudhaan harki hanna baree bakka duwwaa socho'aa. Dooluu socho'aa yookaan citaasaa socho'aa. Taanuudhaani mammaakisadha. Mammaaksa kanaan jalqabaa itti xumurtu jechuudha. Afaan oduu baree maal ta'a? Afaan oduu baree maal ta'a? Afaan oduu baree. Bakka duwwaa nyaataadha. Arraba nyaata. Oduu baay'isa. Harki hanna baree bakka duwwaatu socho'aa. Dooluu socho'aadha. Bakka akkasuma ta'a. Harka isaa cita. Gaaffii koo ittaanuudhaani mammaakisadha. Mammaakisa kanaan jalqabaa ati immoo xumurtaa jechuudha. Afaan oduu baree maal ta'a jedha? Bulluqaa lalfata. Bulluqaa lalfata. Kan biraa? Afaan oduu baree utubaa xasaasa. Tole gaaffii koo biraa mammaaksuma ta'e gaaffii koo biraadhaani harki hanna baree bakka duwwaa socho'aa jedha. Buuruu socho'a. Buuruu socho'a. Socho'a. Gaaffii koo ittaanuudhaan mammaakisadha. Mammaaksa kanaan jalqabaa atitti guutaan. Afaan oduu baree. Afaan oduu baree utubaa jedhan. Harki hanna baree bakka duwwaa socho'aa jedha. Harki hanna baree gaa dooluu masaa sanatu munyuuqaame. Gaaffii koo ittaanuudhaani haadha manaan abbaa gadaa maal jedhamtee waamamti? Haadha manaan abbaa gadaa. Haadha siiqeeddi. Haadha manaa abbaa gadaa. Anuun beeku. Haadha manaa abbaa gadaa. Kan itti waamamtu jechuudha. Haadha siiqeeti moo? Ittaanuudhaani haadha manaan abbaa gadaa maal jedhamtee waamamti? Siiqee. Yaala akkasii? Haati manaa abbaa gadaa. Nuun galle nutti hafe. Nuun galle. Haadha manaan abbaa gadaa maal jedhamtee waamamti? Haadha manaa abbaa gadaa. Haadha siinqee. Haadha siinqee. Haadha bokkuu. Haadha bokkuu. Yaala. Haati manaa abbaa gadaa
Haadha manaa abbaa gadaa. Yeroo baay'ee Okey. haadha manaa abbaa gadaa maqaa qabdii maal jedhamtee waamamti? Beeku. Abbaa gadaa maal jedhamtee waamamti? Haadha goolaa. Eeyyee. Gaaffii og-barruuti. Footoo tokko sitti agarsiisa. Hojii isaa fi eenyu akka inni ta'e natti himtaan. Namni kun barreessaa kitaabaati. Gaazexeessaadhaas. Isaayyaas Afawarqi. Isaayyaas Hordofaa. Toleshi gaaffii og-barruuti gaaffii tokko. Footoo tokko sitti agarsiisa. Namni kun eenyudha? Hojiin isaas maalodha? Maaliin beekama hojiin isaa? Namni kun eenyudha? Hojiin isaa maaliin beekaman? Beeku kana. Beeku. Beektu nama kan? Barre. Argitee beektu? Nan beeka garuu maqaa isaa hin beeku. Maqaa hojii isaa? Hojii isaa illee hin beeku. Barreessaa. Kitaaba barreessa. Fi barsiisaadha illee. Tole gaaffii koo itti aanuudhaani gaaffii og-barruuti. Footoo tokko sitti agarsiisa. Footoon kun eenyudha? Hojiin isaa maaliin beekama? Allahu Akbar. Namicha gimbii. Namicha gimbiiti kun maqaan isaa. Cimaadhallee maali? Obbo Isaayyaasii laata? Hojiin isaa? Barreessaadhaas gaazexeessaadhaas bakka gahee guddaa qabu isaanii wantinaa Oromoo kana keessatti. Obbo Isaayyaas Hordofaa. Gaaffii koo xumuraadhaani utuu jaalallee keedhaa fi obboleettii kee keessaa tokko filadhu jedhanii eenyu filatta? Jaalallee koo. Maaliif? Waan beekamudha. Jaalallee jechuun waan hundumaa namaati. Baazawee namni kun obboleettii taate jaalalleen ofii jechuun waan hundumaa namaati. Waan hundumaa ta'eef waan jaalattee ishii jaalatteef iyyuu obboleettii akkuma walitti jirtiin sirriidha. Gin jaalallee ofii filattu jechuudha. Hiriyyaa keedhaa fi jaalallee kee jechuudha. Jaalallee keedhaa fi obboleettii kee keessaa tokko filadhu yoo jedhanii eenyu filatta? Akka macaafaatti jaalalleedha. Maaliif namni kamiyyuu maatii isaa inni isaadha macaan. Kanaaf jaalalleedha natti fakkaata. Tole gaaffii koo itti aanuudhaani jaalallee keedhaaf obboleettii kee keessaa tokko filadhu yoo jedhan eenyu filatta? Jaalallee keef obboleettii kee keessaa. Obboleettiin koo jechuudha. Ani tuun fuudhin. Ani na dhiistee gara eessaa deemti? Gara abbaa manaa isheen deemti moo hin deemtu? Harmee ishee deessi miidhattee dhiistee. Gara abbaa manaa ishee deemti moo hin deemtu? Garuu haadha manaadhas immoo akkatti wantinaa taanu hin qabnu. Haadha manaan kee abbee keetiif harmee kee irratti caalti. Foon keeti haadhoo koo. Lafee kee kana keessaa bitaa kee kana keessaa baate beektaa? Kanaaf haadhi manaan cinaacha keeti waan ta'eef haadha manaa kee sitti taana malee maal? Haadha manaa kee filatta. Utuu allaattii baraaruu danda'ee barriisuu danda'ee sibira qubadhee taa'ee siinaasa'ee qalbiin kiyyaaf kan kee waliitti hidhaadhaa nu addaan hin baanu nu fooniif lafeenaa nu dhiigaaf tiruudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya daandii gubbaarra deemnee gaaffii gaafachaa turre. Gaaffii kee warraa keessatti gaaffii koo jalqabaadhaani ayyaanni Tsoomii bara kana marsaa meeqaffaaf gaggeeffamaa ture jedhee gaafadheen ture. Kunis ayyaanni Hidda Alfaxirii waggaa kana waggaa 1445dhaaf gaggeeffamaa ture jechuudha. Gamanumaanii baga ayyaana Tsoomii bara kana isin ga'e jecha. Gaaffii koo lammaffaadhaani mammaaksa gaafadheen ture. Mammaaksa koo keessatti afaan oduu baree bakka duwwaa itti guutaa jedheen ture. Afaan oduu baree utubaatti asaasa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Akkasumallee gaaffii koo lammaffaadhaan mammaaksa gaafadheen ture. Harki hanna baree bakka duwwaa socho'a kan jedhu ture. Innis murguutu socho'aadha. Namni hanni baree harki isaa taa'uu hin danda'u jechuu barbaadeeti Oromoon kan inni mammaake. Gaaffii koo itti aanuudhaani haadha manaan abbaa gadaa maal jedhamtee waamamti jedheen gaafadheen ture. Haadha manaan abbaa gadaa haadha goolaati. Kan ishee waamamtu aadaa keenya keessatti beekamtu haadha manaan abbaa gadaa haadha goolaa jedhamtee waamamti jechuudha. Gaaffii koo itti aanuudhaani gaaffii og-barruu
tokko gaafadheen ture. Gaaffii koo ittaanu keessaati gaaffii suuraadhaan eenyudha kun jedhee gaafadheen ture. Innis Isaayyaas Hordofaadha. Barreessaaf akkasumallee gaazexeessaa akkasumallee reediyoo hanga TV Afaan Oromootti nama diraamaa karaa sana dabarsaa turedha jechuudha. Nama Oromoon qabdu beekaa hayyuu ogbarruu keessaa nama tokko ta'e kan jiraatudha jechuudha. Nama kabajamaa Oromoon qabdu keessaa tokkodha. Gaaffii koo dhumaadhaan hiriyaa jaalallee kee keessaa yookaan obboleettii kee keessaa eenyu filatta jedhee gaafadheen ture. Gaaffii kana mana keessan teessanii akkasii yaaltanii gamanumaanii obboleettii keessan immoo jaalallee keessan filattu utuu filadhu isiniin jedhanii gamanumaanii mana keessan teessanii akkasii yaaltanii asumaan dhaamsa koo dabarfadha. Egaa qophiin har'aaf qabadhee kana fakkaata ture. Qophii keenyatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guutuun qaba. Gamanumaa yuutuubii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Hanga torbee qophii haaraa qabannee walitti deebinutti gamasumaan nagaan torbee gaarii isiniif haa ta'u.